ganda kanarraa gara ganda gaafa deemu hootaadhaan hooyisaa deemanii jechuudha. Geessa yookiin immoo leenjisaa fi akkasuma immoo leenjitoota garee hawwisoo fuulleen keenya eegalee jira yeroo bareedaa nu waliin taasisa. Yaadi maasanii Lale cafaan dareessuma yaadi maasanii torba dareessi gubatu yaadi maasanii Lale ciqilee bareedaa yaadi maasanii Xiyyaanoon dimboraafatu yaadi maasanii Lali laala Lali laala Lali guma Lali Meeqameeti? Nagaa. Nagaa qabdaa? Fayyaa. Naguma. Meeqas goon amma? Ijoollee har'a laf jalee ba'an jiran. Isaan bira si keessa laaltee fudhatte garagalta. Gosin keessa. Wayyaa. Isaan agarsiisa. Saniin booda waa isa fakkaata hin agartaa. Ijoollee xiqqaa bareedanii siite. Ijoollee kana yookiin silaas kennuun kun hin bareedani. Baay'ee bareedu malee dhugaa. Dhugaa rabbi baay'ee namatti tolu. Uffannaan isaanii baay'ee miidhagaa nama hawwata. Dhugaa dubbachuudhaa fi laaltuu kan ijatti bareedu haasoftu gurri isaanii keessatti waan gaarii kan dhaga'an si dubbatan kan gaarii si dhageessisan ijoollee akkasii qabna akka itti bareedu ilaalame. Baay'ee bareedu. Akkasuma nan jedha malee immoo jechuudha namni walloo dhufe otoon bareedin takkaa ba'e hin beeku bareedee urgaa'ee ba'a. Si gala.